Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagayaa fayyaadha. Baga nagayaan deebitanii gara chaanela kiyyaa warri deebitan warri haarofnillee baga nagayaan dhuftanii please like share subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo jaalattanii asitti zayitii distii ibiddarra kaadhee zayitii itti naqadha. Zayitii tanatti deebi'ee ammoo shunkurtii itti naqadha. Shunkurtii haala kanaan qaqal'isee ciree shunkurtii tana eegas haga isiin bifti isii jijjiiramtee biraawun taatu bilcheessa. Eegas ammoo eega shunkurtiin biraawun taate deebi foon itti naqaa. Foon ra'ee fayyadamanii namuu foon ka barbaadan fayyadamuu dandeettanii. Eegas ammoo deebi'ee qimamii itti naqadha. Qimamii gugurdoo itti naqaa. Hilikii fi qarfaa fi firii qunda barbaree itti naqaa. Eegas qadaadeetiin bilcheessaa akkanatti waliin foonii fi qimamii tana hundaa haga foon bishaan isaa baafatee bilchaatutti kunoo akkanatti bilcheessaa. Eegas deebi'ee qullubbii dakkamtee qullubbii fi zanjabiila fi dinbilaala walitti daakee baala dinbilaala walitti daakee isaa itti naqadhee eegan ammoo deebi'ee xiqqishoo akkasii walitti qadaadee deebi'ee timaatima itti naqadha. Timaatima cireetu jira. Timaatima itti naqadha. Eegas timaatima kana bilcheessa. Eegas timaatima kana bilcheessee haga timaatimii bilchaatu kunoo timaatimni illee bilchaatee jira. Deebi'ee amma qimamii taan biraa itti naqadha. Tabullaa itti naqadha. Barbaree kana mangumni sanii fi kamuuna itti naqadhe fi ammallee qimamii taruuzaa taa walitti dakkamtee jira. Maraa akkasitti walitti itti naqee amma ammoo maagii itti naqaa. Maagiin ruuza waliin hedduu bareedaadha. Ruuza hin mi'eessaa. Maagii ka lukkuu itti naqeanii ka vegetable hin jira. Ka barbaadan itti naquu dandeettanii. Eegas bishaan itti naqee akkanatti waliin haga inni bilchaatu waliin eegaa. Asitti ammoo bishaan danfifataa jira. Bishaan kanatti qimamii gugurdoo tamareefu fooniin naqesan itti naqataa jira. Eegas soqidda irra buusa. Maal jennaan kana ruuza itti naqatuuf deema. Ruuza dhiqadhee zafaazzafee jirti. Eegas yoo bishaan kun danfe deebi'ee ruuza xiyyeessan tazafaazzafee lafa kaa'ee itti naqadha. Kunoo bishaan danfee ruuza tana ammoo hedduu hin bilcheessu. Diqqishuma bilcheessaa. Maal jennaan ganaa oobena jalatti bilcheessuuf deema. Kunoo ruuza eega isiin xiqqoo qadaadee akkanatti kunoo haafii bilcheessa. Eegas maraa foonillee bilchaatee foon kanaa fi ruuza kanaa walitti naqee oobena jala kaayaa. Akka itti naquu anuma waliin ilaala. Loomii itti naqadha xiqqoo. Kunoo foon bilchaatee jira. Eegas ammoo distii biraa ta'u oobena jala kaa'adhuun asii qopheeffadhee jira. Eegas akkasitti ittoo jala naqadha. Ruuza irratti nannaqaa. Akkasitti oobena jala kaahaa. Oobena keessa haguma daqiiqaa 10 haga 15 haga 20tti kaayaa. Maraa akkanatti foon jala naqee ruuza irra naqee ammallee foon irra naqee akkasitti oobena keessa kaayaa. Eegas oobena keessatti hin goggoydii hedduu bareedduudha. Akkasitti yaaltanii ni jaalattu. Eegas ammoo oobena keessa kaayee bilcheessee eega oobena keessa baasee walitti deebina.
kunoo oovena keessa haga daqiiqa 15 kaa'ee bilchaatte kana jirti. Hedduu bareedduudha. Kanaafuu please video laaltanii yoo jaalattan like na gochuu hin dagatinaa, share subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri duraanuu maatii daalatanillee like godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yeroo biraa haga walitti deebinu nagaa keessa tura.